ulfaadha. Carrawaan olaatu galatoomaa. Ulfaadhaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa kana qindeessee kan isinii dhiyeessu Allattuu Bushaan ogeessa teknikaa Aadil Usmaan ta'uu isa waliin ta'uun egaa haga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya Profeesarri isinirraan eegalaati mee yeroo yoo gara duddubaatti deebinee siyaasa Oromoo kana ilaalle akkuma yaadatamu bara 1991 siyaasii dimokiraasii gara ce'umsa dimokiraasiitti taasisuu fi wanta taasifamaa ture yeroo sana ce'umsa gufatee Oromoon siyaasa keessaa ba'ee isa amma jiru kana wajjin haala amma deemaa jiru kana wajjin akkamitti wal bira qabdanii ilaaltu Profeesar? Tole galatoomii lattu bakki isaan Oromoof qaban bakki isaan aadaa, duudhaa, eenyummaa, sabummaa Oromoof qaban ammayyuu jijjiiramuu dhiisuu isaati kan wal fakkaatu. Kun achummaa jechuudha. Waanan dubbisirraa haasaa isaaniirraa waanan dhagahurraa sirna nafxanyaa kanaa uummata Oromoo irra jechuudha. Amma ifama. Kooti jira waa'ee dammaqinsa siyaasaa sadarkaa kamirra jira isa jedhu mee utuu isa biran ga'ini Profeesar Isqeel Profeesar Mohaammed dhiifama kana duras akkuma ammayyuu luba waaqeen kaasanii namooti waa'ee tokkummaa Oromoo irratti yeroo duraa sanas qabsoo Oromoo fi aarsaa kaffalan kan akka Nadhii Gammadaa fa'aa lafa isaan buuteen isaaniin beekamu. Akkasumas immoo namooti yeroo sana siyaasa Oromoo keessatti gahee guddaa qabanii biyyaatii ari'amanii hedduun isaanii hidhamanii hedduun isaanii bakka buuteen beekamanii hedduun isaanii ajjeefamanii amma yeroo kana Oromoon namni tokkummaa Oromoo fi Oromoodhaaf dubbatu Oromoodhaaf qabsaa'u ija Oromoo ta'ee arreessa jira Profeesar Xaahiroo maal akkamitti ilaaltu isarra jirru? Garaagarummaan hin jiru lattu. Mootummaan kun namni keenya amanuu qaba waan ijaan argine amanuu danda'uu qabna. Mootummaan kun namichi kun afaan Oromoo dubbata malee mootummaan tan nafxanyaati. Nuti bar silaaftuu namaa miti bar. Namni tokko Oromoo ta'eef Oromoo gaarii jechaa kiyyaame. Oromoo ta'uu dhabeefillee Oromoo bada jechuun hin danda'amu. Dalagaa isaa laalla. Dalagaa mootummaa kanaa yoo ati garte mootummaa nafxanyaati. Maaliif akkas jenna? Waan inni dalagutu geenii takkaahuu bu'aa uummanni Oromoo haga ammaa qabsoo isaatiin buufate cufaaf duuba deebisuuf lafarra dalagu jira. Kuni waan namni marri ija isaatiin argu soo namni waan ijaan arge amanuu qaba. Namichi gaafa duraan gabbaa'e Minilikiin nuuf faarse sanitti hin dhiifne. Barudu Minilikiin afaaniin faarsee dalagaa waan ibaa dalage. Lakki namichi kun afaanumaani malee keenna waanu dalagu jiraa jedhan. Wanni inni lafarra godhe maaliidha? Afaan Oromoo ummanni Oromoo wanni hagana qabsaa'ee waggaa kana mara dhiinni kun marri jigeef maali? Lafa qofaami bar. Lafa aadaa afaani kana mara nurraa hatte jira. Afaan kenna kan namni meeqa irratti du'ee afaan Oromoo zamana durii dubbachuu nama dhugganii afaan reediyoo cabsa jedhanii afaan kenna itti koflan. Afaan san qabsoonii miti kaas ga'e afaan Oromootiin warri biltsiginnaa jedhan kuni afaan Oromootiin nun dubbattuu jedhani wannoo keessa gizee tokko malee afaan Amaaraatiin dubbatti. Garuu isteetni Oromiyaa jedhan hin jira. Haga namichi kun seera biyyaa cabsu laala. Isteetni Oromiyaa jedhan seeraan jira. Afaan ofishaalli afaan isteet Oromiyaa afaan Oromooti. Jarri ammoo kana diiganii afaan Amaaraatiin dubbatan. Maaliif? Fedhii Abiyyiif nafxanyoota isa wajjin jirtuuf. Maaliif? Afaan Oromootu diina jaraati. Maaliif? Isteeta Itoophiyaa jedhan kanatu namni keenya gaarii wanni kun galuufii qaba. Badii Oromoo irratti ijaarame isteetni kun. Badii keenya irra ijaarame. Wanni bar araarri dadhabameef isteeta Itoophiyaa jedhan kana Abashaa wajjin Oromoon haga feete ati nama gaarii ta'e gudwilii qabaadha. Jara wajji wanni araarri haga ammaa dadhabameef maali? Badii Oromootiif badii uummata aadaa Oromoo afaan Oromoo irra waan ijaarameef isteetni kun. Kana namni jijjiiruu hin danda'u. Amma gizee tokko hayyoota Oromoo jedhanii uummanni yoo haasa'an ajaa'iba natta. Ammallee konferensii goonee Abashaa wajji haasofnee mootummaa ce'umsaa ka'ibaa ijaarree maali jedhan.
namni kenna process akkanaa keessa dhumate wanni kun ammaas ummata kenna qalmaaf qopheessu yoo ta'e malee hin ta'u optionii dhibaa hin jiru hin jira optionii dhibaa optioniin jiru dhiibanii dhiibbaan mootummaa kana jijjiiruu malee jarri tun fedhiin wajji haasoftee negotiate gootee ati kana fudhu anillee kana fudha ati kana dhiisanillee kana dhiisaadhani ummata wajji haasa'uu danda'anii miti. Itoophiyaan one of a kind namni buuka qara'ee waan buuka irra qara'e kana Itoophiyaa irra apply godhuu fedha waan akkanaa kanatu ummata keenya ficcisiise. Kuni waan ta'uu miti nuti nama smart feenam nama qaroo barbaanna malee nama gartee cadhisee buuka dubbisee waan buukni sun jedhu lafarra oolchu wanni akkanaa kun gaagama ummata keenya fide. Mallasaa fudhadhaam. Targeeti guddaa qopheeffate Oromoo dismantle gochuuf caccabsuuf ka'ee hin milkoomne. Waan kana shananiin gurguddaa feel godhe. Amma frustrate godhee sababa jiruu fi information an yeroo 3-4-5 deddeebisetti kan mootummaa keessaa argadhe isinitti maammoo Oromoo. Yoos erga Hacaaluu ajjeesuutiin Oromoo nan caccabsa walan ficiisa jedhee ta'uu dide. Erga dhimma amantiitiin Oromootti dhufee Oromoon smart ta'e bira darbe. Erga Jawaariin hidhanii raagaatti qopheessanii ta'uu didee Jawaari dhamuu isaatiin Oromoon frustrate godhee manatti galuu dide. Abdii Raggaasaa dhamee Oromoo manatti galuu dide. Baqqalaan dhamee Oromoo nadi gadi dide. Lammi Beenyaa dhamee Oromoo nadi gadi dide. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhamee Oromoon manatti galuu gadi dide. Abdiin hidhamee Oromoon manatti galuu gadi dide. Wanti nu gochuudhaaf deemu tokkotu lafa jira amma. Inni warra amma isa jala yaa'an keessaa ajjechaa pilaan godhanii jiru. Sana booddee eenyutu matuu deemaa jira ajjeessa sanatti hooggantoota adda bilisummaa Oromootu himatamuutti deemaa jira. Kana hubadhaa isin kun yeroo inni itti ta'u arguutti deemaa jirtu. Kun ragaa qabatamaa yeroo 4-5 deddeebi'ee approve godhan dubbachaa jiru akka mootummaa keessa argadhe. So maaltu jira gaasitti? Oromoo aangoorraa dhiibuun kun maaliifi? Sabi kun abbaa biyyaati. Biyya Oromiyaa jedhamtu qaba. Sabboonummaa qaba. Oromummaa qaba. Sabboonummaan Oromoof Oromummaan immoo sirna nafxanyaa wajjin hin deemtu, aadaa Abashaa wajjin hin deemtu. Sabboonummaan Oromoof Oromummaan value gadaa system irratti ijaarame. Duudhaa mataa isaatii qaba. World view mataa isaatii qaba. Government system mataa isaatii qaba. Akka Oromoo walitti dubbatu jira. Akka Oromoon siyaasa geggeessu, amantii geggeessu, misooma geggeessu, dinagdee geggeessu ka garaagaraatu jira. Kun sirna nafxanyaa isa aafe Egzaabeer jedhan, isa aafe Nugus jedhan ijjin, isa fiita uraarii, qenya Azimaach, giraa Azimaach jedhanii itti duulchisu, itti bahu, caccabsuu, balleessu, ajjeesuu jedhu sanaa wajjin hin deemu. So kanaaf yeroo hundumaa value isaan itti adda kan ta'e Oromoo kana siistemicha keessaa balleessanii powerless gochuu afaansaa aadaasaa eenyummaa isaatti detach godhanii bulchuudhaaf irratti hojjetu jechuudha. Amma garuu Oromoon sadarkaan irra jiru cabuu hin danda'u. Seriously akkami qabsoon ta'u ijoolleetiif ta dubartii qofa taati qaanyi guddatti Oromoo as deemu jira. Tokkoffaa wanni nu baranne Walaayittaa irraa san. Lammaffaan ammoo waan tokko sustain gochuu. Waan tokko hin goona yoo jedhan gabbahanii wanni sun haga deebuutti cichanii itti deemuudha. Asiin dura akka jedhettan uummanni Oromoo qabsootana full time itti seenuu qaba. Namichi kun pilaanni isaa fago. Salphina jira Oromoon. Salphina kana ofirraa kaasaniin gaafa uummanni Oromoo qabsootana full time itti seenu. Guyyaa karaarra deemaa oolanii halkan galanii rafanii ammallee guyyaa dhufu ammallee sanuma godhuun waan nama baasuu miti. Nullee biyya faranjii kana jirra asumaan asii bannee hafna. Biyyiti teessan uummata keessa jiraata. Salphina guddaa umma Oromoon kun duyaa'e mootummaan kun guyyaa tokko sarvaayi gochuu danda'a hin danda'u. Kana gochuuf ammootu tokkoffaa dammaqqiin kun gurmaa'u jaarmaatti jijjiiramuu qaba. Jaarmaa yoo jedhu jaarmaa siyaasaa jechuu kiyyaame. Namni akkuma wal beekutti gosaan Oromoon caasaan isii gosaan akka Oromootti wal beektu. Gosa jechaan afaan Oromootiin miningi inni afaan Amaaraatiin qabuun adda akkuma nu beeknutti. Amaarri gosa yoo jedhu Oromoo Amaaraa Guraagee kanaan gosa jedhu. Oromoon akkasiin gosa jechuun lammiiteenna.
so akka lammiititti akka wal beennutti akka qomootitti Oromoon jaaramuu qabdi. Jaaramtee ammootu akka durii shiftuu san uduun ta'in naannoo ofii namu kontirool godhuu qaba. Waraanni Abiyyi magaalaa tokko bar nama 1,000 ta'u magaalaa san nama 100 jira. Namni hindu'a dhuga garuu qabso salphinnatu jira salphinna gaddeemu kana ofirraa qolachuuf ummanni keenya qabsoo deebi'uu qaba. Keezii Walaayittaatiif Oromoo addaan naagalasu Walaayittaan mootummaa fi sodaachiftu isteeta Itoophiyaatiif fi sodaachiftu akka Oromoo garaa jabaatan kana meebii garaa itti jabaachuun feene ta'a. Maaliif ufikkaafna jarri tun gartee uummata xiqqaa yoo garaa itti jabaanne uummata Oromoo wajji dhaabattifaa jedhanii waa hedduu kaalkuleet godhanii jara gadhiisuun ni mala. Sun akkasumattuu ta'ee akka uummanni itti gurmaahee xiqqaa guddaan isii bahe san Oromoon irraa barachuu irratti nuti bargaafa Hacaaluun akkas hin baane Oromoo nama qaanisu. Namni Oromoon Hacaaluu caala jaalannu jira hin jiru. Waan jiru natti fakkaatu nama public figure ta'e keessa. Gaafa inni du akkasitti hin baane Oromoon. Kajaraa imagine namatu hidhame bar namni hin duune. Tokkummaan akkas. Tokkummaa yoo jedhan akkasii bar. Koozii tokko irratti waa irra tokkoomuu jecha. Tokkummaa akkanuma qilleensa irra haasan san uduun ta'in waan jara tokkoomsee jira. Maaltu jara tokkoomsee akkasitti jara dallansiisee manaa yaase uummata Walaayittaa. Nama jarri achi kaatte jalaa hidhan. Akka waan jarallee hidhaniiti fudhatee bar uummanni sun. Sila akkas ta'uu qabaa bar. Jawaar hidhaa jira, Baqqalaa Garbaa hidhaa jira. Uummanni keenya dhaqee bitateetuma galee rafamu. Akkas ta'uu hin qabu uummata Oromoo bala isinii gaddeemu jira. Ka'aa lafaa. Ka'aa mormadhaa mirga keessan. Nama ajjeesaa jechuutti hin jiru. Mirga keessan ammoo mormachuu seerri biyyaallee isinii kenna. Balaa kana ijoollee teessanii hin barqaaniin guddoon tana. Ijoollee teessan maal dhaalchiftan akka durii loon hin qabdanii baadiyyaa buqqaatanii katama galtanii wanni isin dhaalchiftan gabrummaa jecha gabrummaa abbaan keessan akaakoon kenna isin dhaalchise isin nu dhaalchiftan nullee gabrummaa san ilmaan teenna dhaalchisuuf deemna jecha kun asirra dhaabachuu qaba zamanni kun zamana jaarraa 21ffaa keessa jirra ilmi namaa gabrummaa baheera yeroo ammaa kana. Gabrummaa keessan namni hafe yoo laakkayan ka duraa Oromoo. Qaanyille sanuu uummata miliyoona 50 uummata miliyoona 3tu gabroonfata jedhanii nu himan. Nuti Amaara irraa dubbachuu hin jiru nafxanyaan biyya keenya jiru. Illiitiin nama gabroonfattu mana kumaatiin lakkaamti bee. Kun bar Amaarri biyya keenya jirullee qotateetuma nyaata. Akkuma dhufettu haa dhufu lafa keenya irraa haa qubatu malee. Namni isin gabroomsaaru nama qubaan lakkaa'an caasaa jaraa biltsiginnaa jedhaniin gisee ammaa kana. Kana cicciruu caasaa jaraa balleessu akka aadaa teessaniitiin jaaramuu ofirraa qolachuu tokkoffaan san ilattu lammaffaan ammootu ammallee dubbii duratti takka irra deebi. Illiitiin Oromoo wanni tokko akka gaarii galuufii qaba. Ammallee tubbannee jara tana waliin rakkina Itoophiyaa hinna uummata jedhee waan maraatu akkasii mataa qabu jiru. Uummata akkana ofirraa dhaabaa. Ibidda ibaatiif nu qaadhimu akka uummatni keenya ibidda seeni kanatti. Jara tana wajjin araarri hin danda'amu. Maaliif badiiteen irra dhaabatte biyyitu. Kana beekuu qaba namni. Waan kooministiin maal jettiini qirraaneen konfliktiin bifa lama jetti. Tokko ka araaramu. Kun ammoo kan araaramne jira. Irreconcilable difference. Nuufi Abashaa jidduu wanni jira waan araaramuu miti. Maaliif hin araaramne? Nagaan wajjibuu jarri stupidii ta'aniitii mi bee. Nagaan wajjiin buusuun kuni dantaa jaraa hin eeysisu. Jarri waan dura nu qabatanii privileejii san eeysisuu fedhan. Araara jechaan qixummatu dhufa qixummaan fedhan. Yoom uummata illiitii kennaa kun galaan hambaa ammallee jara wajji haasuufnee konferansii goonee maalii jedha. Nansensii akkasii haasaa ammallee namni tokko tokko. Waan kana waan ibidda keessa uummata keenya buuses waan akkanaa kan. Maali uummanni keenya waan akkanaa kan Albert Einstein fa'a Yahuda. Uummata Yahudaa gargaaran gaafa wannoonni dhaabattu Steelli Palestine. Hibbee kan akka
nama warra Palestine lafarraa kaasanii maal jedhanii wanni akkanaa kun hin beekamu. Garuu hoo ummatuma warraa wajji dhaabatan. Einstein fa'a stupidii ta'aniiti. Maaliif haasofnee dubbii hinna maali jechuu dhaban. Beekaan Ameerikaa keessa jiru ka Yahudaa Alan Dershowitz looyara beekama qaroo akka malee ka kongresa gizee hedduu dhaqee dubbate. Namichisu yoo dubbiin Israa'el kaatu dhaqaa balleessaa jedha televizyiinii irra bahee. Ijoolleen Arabaa duute Falastiin yoo jedhanii Israa'el ufirraa dhoowwuu diina ufirraa dhoowwuu mirga qabdii jedha dubbii achi maayisee. Addunyaan akkasiiti malee ta gowwoolee akka uummata keenyaa kana ganaa jara wajji dubbannee waa hin asanii miti. So lamaanuma kana siin jedhaan tokkoffaan ka illiitii Oromooti lammata ammootu ummanni Oromoo qabsoo tana full time itti seenuu qaba mana galanii rafanii miti. Itti seenanii uummata kana ofirraa kaasu mootummaa kana ofirraa kaasu achi booda maal ta'a maalii jedha amma gariin. Waan amma jirru kana gadi dhamaa isaa baatee abashoonni fudhattee nuuf jara jidduu haa ta'u waraanni kun. Namichi afaan keenna haasa'u nafxanyichi uduu bayee jarri qabattee wayyaa ba'e. Beekumsa fidaa, yaada fidaa, nuti miidiyaa sinii olchina qabsoo itti fufaa. Uggurri itti haafufuu, dinagdeedhaan yoomsuun itti haafufuu, qabsoon kana nagaatti haafufuu, yoo mootummaan si ajjeesu duwwaa si ta'a jedhe immoo innis lubbuu qaba. Nama jeesaa gadi baatee jechaan jiru lubaan garuu nama qeekee dhufee si ajjeesu akka tiduutuuf dirqami sirra hin jiru. Ilaa hubadhaa Oromoon kana hubadhaa luba taatee lola labsaa jirtan aan jechuu dandeessu. Lola labsaa jiru. Kanan jechaa jiru lola mootummaan nafxanyaa Abiy Ahmediin geggeeffamu mootummaan koloneeffataa Oromiyaa irratti rabsee urmaan Oromoo fixaa jiru. Oromoo gaafa lolli sirra jiru mana kee oolchuun ijoollee kee defend gochuun haadha manaa kee defend godhuun abbaa manaa kee defend gochuun lafa kee tiksuun ollaa kee tiksuun dirqama keeti. Gaafa waldaa kiristaanaa dhufanii guban inni islaamii oolchuun gaafa masgida guban kiristaanni gadi bahuun gaafa waaqeffata haleelan islaamiif kiristaanni gadi bahuun dirqama keeti. Kanaaf uumamne har'a hidhamaa ajjeefamaa kanatti jirtu PPs ta'ii ABOs ta'ii ODPs ta'ii OPDOs ta'ii islaama ta'ii kiristaana ta'ii waaqeffataa ta'ii ati biyya sana keessatti ajjeefamuudhaaf Oromoo ta'uu kee duwwaadhaan kwaalifaayi gochaa jirta. Kanaaf Oromoo ta'uu koo duwwaan naajjin dhaabbadhu Oromoo ta'uu kee duwwaan as waliin dhaabbadhaa mootummaa koloneeffattuu kana Oromiyaa keessaa buqqisuu miti mataadhaan ishee dhaabnaan jedhe. Tole galatoome luba waaqee sa'aatiin keenya illee deemeera gabaabsitanii mee yeroo ammaa kana Jawaarfaa hidhanii mana hidhaa keessa kaa'aniitu yakka irratti barbaannaa jechaa jiru. Mee isa kana akkamitti ilaaltu akkasumas immoo Oromoon qabsoo isaa akkamitti itti fufuu qabaa isa jedhuun yaada keessan yaada xumuraa akka nu laattaniif hin carraasinii kenna Profeesar. Galatoome gabaabseetuma dubbadhan dheeressu. Jawaariin fahidhanii kanii yakka irratti barbaadu jiran kun seeraa ala. Silaa nama yoo yakka inni qabaate yakkaan shakkite hiita malee hiitee kaatee yakka irra hin barbaaddu. Manni murtii Itoophiyaan mootuu kanaaf deebii hin qabu. Manni murtii waa lamaaf dhaaba. Tokko wanjala lammaffaan afaan Amaaraatiin fitaabeer jedhanii civil case jecha. Kana lamaanii ala kun ammootu naayibaa ka jedhan ka sadaffaattu jira san ka jiru kaan hin beeku. So keeziin koortiin keezii politikaa laaluuf hin dhaabanne. Kanaafuu deebii hin qabuu fi Jawaarfaa wanni hidhamteef politikaaf waan ta'eef suni mana murtii jara geessuun jara deebii hin fidu. Akkuma amma agarre Jawaariin hidhanii ka'anii gizee lama mana fidanii mana fattashan. Durumaanuu hidhuuf probable cause hin qaban jecha. Kun akkuma seera Itoophiyaatti illee silaa mootummaa gaafachiisaa. Garuu waan seerri olaantummaan seeraa hin jirreef namni jara gaafatu hin jiru. Manni murtii illee mootummaa, kan nama hidhus mootummaa, kasif faradus mootummaa. Waa mara jaratu godhaa. Kun mootummaa abbaa irreeti. Kun ani wanni dubbachuu barbaadu mootummaan Itoophiyaa tuni jijjiiramuu qabdi. Sirni sun hiddaan buqqa'uu qaba. Rifoormiin ta'u hodhanii walitti tottolchuun hin danda'amu. Tokkoffaa.